Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya VTV irraa odeeffannoowwan guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne irraa odeeffannoowwan kana isinitti himuun kan isin waliin turtii taasisu Anayyaantuu Baacaati. Nu waliin tura. Barataan waggaa 14 kosiirraa uummata baadiyyaaf tajaajila ibsaa dhiyeessaa jiraachuun himame. Barataan umriin isaa 14 ta'e baadiyyaa bakka neetworkii ibsaa fi daandii dabalatee tajaajilli barbaachisaan hedduun hin jirre jiraatu baayogaazii kosiirraa oomishuun humna elektirikaa maddisiisee tajaajila ibsaa manneen hedduuf kennaa jiraachuun ibsameera. Barataan kun Aadaan Huseen Diidaa jedhama. Dhalataa godina Booranaa aanaa Waacillee ganda Weebii yoo ta'u mana barumsaa Tulluu Weebiitti barataa kutaa 8ffaati. Aadaan boolla meetira 2 hin geenye keessatti kanneen akka kosii dhangala'aa garaagaraa dhoqqee loonii fincaanii fi bobaa kan namaa fi bineensota hedduurraa qopheessuun ammatti manneen 8tiif tajaajila ibsaa kennaa jira. Oomishni baayogaazii naannoo kan hin faallee fi mijaa'aa si'a ta'u keessumattuu jireenya uummata baadiyyaa warra ibsaa elektirikii hin qabne fooyyessuu keessatti filannoo dorgomaa hin qabnedhas jedheera. Giftiin Ingiliz Elizaabeet koronaa vaayirasiin qabaman. Mootittiin Ingiliz Elizaabeet qorannoon erga taasifamee fi booda COVID-19 irratti argamu masaraan mootummaa baankiigaan beeksiseera. Mallattooleen salphoo COVID-19 kan akka qufaa kan irratti mul'ate mootittiin Elizaabeet erga vaayirasichi irratti argame booda hojiiwwan salphoo hojjechuu itti fufaniiru. Hojiiwwan muraasa akka isaanii Windaasaar keessatti argamu ta'anii hojjechuu itti fufuu jedha ibsi masaraa mootummaa isaaniitii ba'e. Adeemsa barbaachisaa hordofuun wallaansa fayyaa taasifamuuf hordofuu itti fufuu jedha ibsi kun. Maanguddoon umurii waggaa 95 kun torban darbe keessa ilmaan isaanii hangafaa kan COVID-19 qabamee ture waliin tuttuqqaa akka qabaachaa turanii fi isaanis guyyoota muraasa booda akka qabaman ibsame. Iddoo jireenyaa mootittii kan ta'e masaraa mootummaa Windaasaar keessatti namoonni hedduun COVID-19 qabamus ibsi kun eereera. Mootittiin Elizaabeet seenaa sirna mootota UK keessatti nama waggaa dheeraa yookiin waggaa 70 aangoorra turuun kan jalqabaa ta'anidha. Sareen baddee waggoota 12 turte qorannoo maayikiroochippii isheerra jirurratti godhameen adda bahuun namoota ishee guddifatan waliin wal agarteetti. Taateen kun Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa keessatti kan raawwatedha. Sareen Zoe jedhamtu baadiyyaa keessatti konkolaataa tokkorraa gatamuun namni tokko argee poolisii waame. Sareen kun kan dulloomtee fi dhukkubsattuu fakkaatte jechuunis himee ture. Qondaalli tajaajila bineeldaa maayikiroochippii saree kanarratti hidhameeru gaafa qoratu erga bara 2010 achi buuteen ishee kan dhabamte ta'uu bare. Kun yoomiyyuu ta'a jedhee hin eegne. Baay'ee gammadeeraa jette namni jalqaba saree kana guddiftee Miisheel. Zoe waggoota hedduuf waan baddee turteef kaampiin maayikiroochippii bara 2015 keessa duuteetti jechuun maqaa ishee waajjira kaawuntii yaa'uu kaanitti himee ture. Qondaalli poolisii Bireendaan Leevin maayikiroochippii saree kanarratti hidhamee qorachuun isumarraa haadha qabeenyaa saree kanaa eenyu kan jedhu galmee guutuu argachuun sirriitti arguu danda'eera. Burkina Faso lafa warqee qotanitti dhohiinsa mudateen namoonni 60 du'an. Kibba lixa Burkina Faso ganda warqeen keessaa qotamu tokkotti dhohiinsa mudateen yoo xiqqaate namoonni 60 ta'an du'aniiru. Daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoonni hedduun biroon immoo madaa'aniiru. Akka qondaaltonni mootummaa fi jiraattonni jedhanitti meeshaaleen dhukaa'an kan dhiyeenya lafa warqee qotanitti kufaman dhohuunii kan balaan kun mudate. Namoonni miidhaman hedduun gara hospitaala naannoo Gowaa geeffamaniiru. Akkaataa balaan kun mudachuu danda'e ilaalchisee qorannoon eegaluusa abbaan alangaa tokko himeera. Namtichi waliigalteedhaan miila hiriyyaa isaarraa muree ajjeesee poolisiin to'atame. Namtichi kaaba bahaa Awustiraaliyaa keessatti miila nama biraarraa muruun ajjeesee himannaan ajjechaa irratti banameera. Namtichi umuriin waggaa 66 fageenya kaabaa Kuwiinlaanditti paarkii keessatti du'uunsaa sanbata namoota karaarra darbaniin argamu poolisiin beeksiseera. Poolisiin akka jedhutti namtichi du'ee fi dargaggeessa shakkamaa kan umurii waggaa 36 gidduu hariirootu jira jedha. Dargaggeessichi akka miila isaarraa muramuuf waliigalteen ta'ee jiraachuu akka hin oolles amanama. Jarreen lamaanuu kan wal beekan ta'uun isaanii poolisiin himeera. Poolisiin akka jedhetti namoonni lamaan walumaan gara paarkichaatti erga konkolaataan seenanii booda daqiiqaawwan 20 dargaggeessi umuriin waggaa 36 jilbaa gaditti meeshaaraan miila namtichaarraa mure. Shakkamaan kunis osoo miilaan gara dhufeetti hin deebi'in dura namtichi miila murame akka konkolaataa keessa seenutti gargaaraanii ture. Namni karaa sana darbu nama miidhaan irra gahe sana erga argee booda tajaajilawwan atattamaaf bilbilullee garuu inni miilarraa murame sun battalumatti du'eera. Tajaajila waggoota 34 akka poolisiitti kennine keessatti haalli amma argine kun gonkumaan mudatee hin beeku. Taatee kanaanis gaddisiisaa jechuun miilli nama kanaa maaliif akka irraa murame ammatti ifa miti jedhan qorataan yakkaa Grii Hanter yoo miidiyaa biyya keessaa Awustiraaliyaatti himan. Shakkamaan kunis guyyaa wiixataa mana murtiitti akka dhiyaatu eegamaa jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aaf qabannee kan hangammaatti hordoftan kana fakkaata ture. Waan nu daawwattaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee keenyaafan waliin yeroo gaarii.